Bartoota akkam jirtu? Baga nagaa taatan. Har'a waan isin fayyadu isinii qabadhee dhufeen jira. Keessumattiyyuu barattoonni eebbifamtoota taatan barnoota kanarraa waan hedduu barattu jedheen abdadha. Kanaafuu hamma xumuraatti na faana bu'aa. Egaa barnoota kanaan kan nuti waliin ilaallu jalqabarratti qorannoon maal akka ta'edha. Garuu utuu waa'ee qorannootti hin darbiniin dura qajeelfamoota qorannoo ilaallaa. Utuu hiika qorannoo hin kenniniin dura dhugaan maal akka ta'e ilaallaa. Dhugaa kana immoo akkamittiin bira gahuun akka danda'amu ilaallaa. Akkasuma yaadota hayyootaa wal bira qabuudhaan waa'ee qorannoo fi dhugaa akkasuma malleen qorannoo, gosoota qorannoo fi akkaataa itti qorannoo keenya geggeessinu ilaalla jechuudha. Egaa barattoonni yeroo baay'ee yommuu eebbifamuuf jedhan maallaqa isaanii qisaasessuudhaan qorannoo isaanii nama hojjechiisuuf kun immoo tokkoffaa dandeettii isaanii gadi buusaa yookiin ofitti amanamummaa isaanii hir'isaa. Lammaffaan immoo dinagdee isaaniillee ni miidha jechuudha. Anis kana bu'uura godhachuudhaan barattoonni hanqina maallaqaa haa ta'uu, hanqina ofitti amanamummaa haa ta'uu, akkasuma sodaa kan qabaniif mala gabaabaadhaan akka isaan qorannoo isaanii hojjetanii eebbifaman barbaadetanii. Kanaafiyyuu na faana bu'aa. Jalqabarratti utuu waa'ee qorannoo hin dhaqin dura ontoloojii jechuun maali? This video is going to quickly introduce two of the most common words that you will encounter in your philosophical journey, ontology and epistemology. Upon quick observation, we can see that both of these words end with ology, which is a clue to their meaning. Ology denotes an area of study or a particular branch of learning. The word itself comes from two Greek words, namely onto, which means existence or being real, and logia, which means science or study. And the word ontology is used both in a philosophical context and a non-philosophical context. What is ontology? So this is a philosophical study of being. So this talks about how you view the world, or it's in other words, it's like how you view reality. So under ontology, you take into consideration the assumptions that you make about the nature of the world and of reality. Egaa gabaabaadhumatti ontoloojii jechuun maali? Dhugaan addunyaa kanarra jiru akkamiin akka waa'ee dhugaa barru jechuudha. Hiikuma dhugaa nu hubachiisa jechuudha. Dhugaan maalii kan jedhu. Fakkeenyaaf waaqni eessa jira? Lafatu naanna'a moo aduutu naanna'a? Gaaffilee jedhaniif deebii kennaa jechuudha. Inni itti aanu epistemoloojiidha. Epistemoloojiin immoo maalii kan jedhamu immoo ilaallee walitti deebina. So under epistemology, remember that this is a philosophical study of the origin of knowledge. So since we are perceiving reality, a while ago we talked about reality and how this affects how we investigate the world. But there's a philosophical study really designed in acquiring knowledge. So the way we perceive the world affects how we want to know more about it. Okay? So that is why epistemology was born. It deals with the best way of investigating the world and its reality. So it also deals with how we should differentiate between justified belief and opinion. Asirraas waa hubattaniif jedheen abdadha. Epistemoloojiin immoo dhugaa akkamittiin beekuu dandeenya? Beekumsa waa'ee dhugaati jechuudha. Sila maal jennee? Ontoloojiin dhugaadhumti maalii? Dhugaan isa kamii kan jedhu waa'ee dhugaadha jechuudha. Dhugaadhumaa fi soba akka nuti adda baafnu nu gargaara jechuudha. Inni kun immoo maal nu gargaara? Akkamittiin dhugaa sana bira gahuu akka dandeenyu nutti agarsiisa jechuudha. Egaa qorannoo qorachuuf deemna waan ta'eef akkaataa nuti ittiin dhannee qorannoo keenya
qorannuu jarreen kana lamaan beekuun murteessaadha jechuudha. Inni itti aanu aksiyooloojiidha. Aksiyooloojiin immoo maali? Mee ammas ilaallee walitti haa deebinu. Again, we'll go from general to specific. This is a branch of philosophy that studies values. They ask questions about the values that guide our research to begin with. For example, what do we consider to be good or bad, right or wrong, beautiful or not? What do we value? Another axiological issue is what values might result from or be the outcome of our research. Axiology often asks questions about the extent to which our research can be totally neutral, or does our researcher opinion come into play and our personal values shape how we conduct and write up our research? Also, should our research be seeking merely to understand what we are studying, or should we be studying something with the goal of changing society for the better? Baay'ee gaariidha. Aksiyooloojiin maal akka ta'e hubattanii? Tole. Aksiyooloojiin immoo egaa qorannoo tokko fakkeenyaaf qoranna haa jennu. Qorannoon keenya callisnee dhuma utuu hin taane bu'aa maalii qaba? Dhiibbaa maalii uuma? Kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Egaa kanaaf aksiyooloojii jechuun immoo waa'ee maaliiti? Waa'ee vaaluu yookiin bu'aa yookiin faayidaati jechuudha. Bu'aa maalii qaba? Dhiibbaa maalii qaba? Wanti hubanne sun sila dhugaa adda baasnee barreerra. Dhugaa sana immoo akkamittiin akka bira geenye hubanneerra. Erga hubanne immoo dhugaan sun immoo bu'aa maalii qaba? Dhiibbaa inni uumu maalii? Kan jedhu nu hubachiisa jechuudha. Inni kun immoo gabaabinumaani. Egaa jarreen kana sadan beekuun qorannoo keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni itti aanu egaa qorannoon maalii kan jedhu ilaalle egaa amma jarreen kana sadan erga hubanne hiiki qorannoo immoo maali? Egaa qorannoo jechuun afaan Ingiliffaadhaan research kan jedhudha. Research kan jedhu kun immoo termoota lamarraa akka dhufedha. Fufii duraa rii kan jedhuu fi search kan jedhu irraa dhufe jedhu. Rii jechuun irra deebi'uu yoo ta'u, search jechuun immoo barbaaduudha. Walumaa gala research jechuun irra deebi'anii barbaaduu akka jechuuti. Garuu afaan Oromootiin qorannoo jenna. What is research? Research is a planned investigation carried out in an organised and systematic way. It produces information called data which, when analysed, tells us things. Qorannoon maalidha jennee, dhugaan maalidha jennee, waa'ee epistemoloojii, waa'ee ontoloojii, waa'ee aksiyooloojii ilaallee jirra. Jarreen kun dhugaa waliin hariiroo qabu. Qorannoon kunis egaa waa dhugaa jiru baasuudhaaf kan deemu waan ta'eef tarii namni biraa qoratee qorannoon isaa sun hanqina qaba yoo ta'e hanqina isaa sana duuchuudhaaf kan nuti deemnudha jechuudha. Kan biraan egaa qorannoo jechuun beekumsa haaraa uumuu, rakkoo furuu, yaadindamoota adda addaa qopheessuu, rakkoo adda baasuu fi kanneen kana fakkaataniif ooluu ni danda'a. Egaa gabaabumatti hiika qorannoodhaaf yoo kennine qorannoo jechuun malleen saayinsawaa fayyadamuudhaan hanqina wayii guutuudhaaf yookiin hanqina jiru adda baasuudhaaf yookiin rakkoo adda baasuudhaaf malleen adda addaa fayyadamuudhaan mala saayinsawaa ta'een haala ragaa mijataa malleen qorannoo fayyadamuudhaan odeeffannoo gahaa ta'e walitti qabuudhaan akkasuma karoora qopheessuudhaan gabaasa kan dhiyeessudha jechuudha yookiin madda furmaataa kan ta'u jechuudha qorannoo jechuun. Egaa qorannoon gabaabinaan kana yoo jenne qorannoon immoo bakka meeqatti qoodama kan jedhu gabaabsinee ammas gosoota qorannoo ilaalla. Qorannoon egaa haala adda addaa irratti hundaa'uudhaan qooduu ni danda'ama. Jalqaba irratti qorannoon bakka lamatti qoodna jechuudha. Bu'uurumaan qorannoodhumti
haala qorannoo irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodama. Inni kunis qorannoo bu'uuraa fi qorannoo hojiirra oolmaa jedhama. Qorannoo bu'uuraa jechuun qorannoo isa bu'uura ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf qorannoowwan akka imaammata mootummaa bocuu, imaammata barnootaa bocuu, heera baasuu kanneen kana fakkaatan kan gargaaru jechuudha. Inni lammataa qorannoo hojiirra oolmaa yookiin applied research kan jennu inni kun immoo fakkeenyaaf barattoonni inni isaan ittiin eebbifamu qorannoo dalagan qorannoo hojiirra oolmaa jedhama jechuudha. Fakkeenya biraa qorannoowwan seminaaraa adda addaa kan giddugala qorannoo adda addaatti dhiyaatan qorannoo yeroo adda addaa irratti yeroo murtaa'e keessatti qoratamanii jechuudha. Inni biraan qorannoo ammas bakka lamatti qooduu dandeenya. Isa kana ammoo maal irratti hundaa'uudhaan ragaa irratti argama akkaataatti ragaa walitti qabnu irratti hundaa'uudhaan qorannoo akkamtaa fi qorannoo hagamtaa yookiin afaan Ingiliffaan quantitative and qualitative kan jedhudha jechuudha. Qualitative yookiin akkamtaa jechuun qorannoo jechaan yookiin barreeffamaan walitti qabuu dandeenya jechuudha. Kan akka afgaaffii daawwannaa marii garee fayyadamuun ragaalee walitti qabnu jechuudha. Hagamtaa kan jennu immoo quantitative isa jennu yoo ta'u inni kun immoo ragaalee bifa lakkoofsaa, chaartii akkasuma giraafii adda addaa fayyadamuudhaan ragaa walitti qabuu kan dandeenyu jechuudha. Inni biraan qorannoon haala yeroo irratti hundaa'uudhaan ammas bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni kunis qorannoo yeroo dheeraa fi qorannoo yeroo gabaabaa jechuu dandeenya yookiin longitudinal research and cross-sectional research kan jennu sana jechuudha. Longitudinal yookiin qorannoo yeroo dheeraa kan jennu qorannoo waggaa 2-3 ol fudhachuu danda'u yoo ta'u, qorannoo yeroo gabaabaan immoo qorannoo yeroo murtaa'e waggaa tokko keessatti geggeeffamuu danda'u jechuudha. Inni biraan ammas qorannoo bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni kunis qorannoo kara saaqxuu fi qorannoo ibsaa jechuu dandeenya. Qorannoo kara saaqxuu jechuun rakkoo yookiin waan haaraa wayii tokko qorachuudhaaf yookiin waan hin qoratamin tokko bira ga'uuf kan karaa agarsiisu jechuudha. Qorannoo ibsaa jechuun immoo qorannoodhuma qoratame irratti ibsa kan kennu jechuudha. Inni kun immoo in ibsa jechuudha. Kara saaqxuun rakkoo jiru adda baasa yookiin kan karaa agarsiisudha jechuudha. Qorattoota biroodhaaf karaa agarsiisaa jechuudha. Inni biraan malleen qorannooti. Malleen qorannoo gaafa jennu egaa qorannoo tokko qorachuudhaaf mala nu barbaachisaa. Mala qopheeffannaa yookiin ni karoorsina jechuudha. Inni kun jalqaba waa'ee malleen qorannoo sanaa beekuu qabna jechuudha. Qorannoo keenya egaa gosa isaa adda baasne irraa erga gosa qorannoo keenya adda baasne mala nuuf mijatu adda baasuu qabna jechuudha. Kanaaf kan ammoo kan nuti keessatti ibsinu malleen qorannoo keenya keessatti jechuudha. Malleen qorannoo keessaa egaa inni jalqabaa wixinee qorannoo qopheessuudha jechuudha. Wixinee qorannoo qopheessuu jechuun developing research proposal isa jennudha jechuudha. Inni kun karoora qorannooti jechuudha. Utuu qorannoo keenyatti hin adeemin ni karoorsinaa jechaadha. As keessatti sadarkaa qorannoo keenya adda baasnaa, malleen funaansa ragaalee keenyaa, wantoota qorannoo keenyaaf nu barbaachisu hunda dursinee karoorsinaa jechuudha. Erga karoora keenya karoorsinee booddee gara qorannootti deemna jechuudha. Qorannoo keenya gaafa
geggeessinu immoo haala karoorfanne sanaan galma qorannoo keenyaa sana yookiin argannoo qorannoo keenyaa sana bira geenya jechuudha. Sana booda gabaasa qorannoo barreessinaa jechuudha. Gabaasi qorannoo egaa isa xumuraati. Kanaaf egaa walumaa galatti har'a kan ilaalle dhugaan maal akka ta'e, qorannoon maal akka ta'ee fi malleen qorannoo maal akka ta'e ilaalle. Yeroo itti aanu wixinee qorannoo akkamittiin akka qopheessinu waliin ilaalla. Yeroo itti aanu haala gaariitiin karaa salphaa ta'een akkasiin wixinee qorannoo keessanii qopheessitan nan abdadha. Ammasitti nagaan tura.